Oduu gammachiisaa reef kaachanii uummati Oromoo gootichi waraan bilisummaa Oromoo godina Shawaa Lixaa Aanaadaa Bargaa magaalaa Mogor irratti hooggantoota olaanoo mootummaa naannoo Oromiyaa tokko akkasumas ajajaa addaa poolisii humna addaa poolisii Oromiyaa riijinii giddu galeessaa kan taane boojuu isaa ABO beeksiseetidha kan jiru. Dhimma kana irratti gabaasa bal'aa isiniif qindeessineetidha kan jirru. Amma dhumaatti hordofaan immoo affeerra keenya gamanumaatti odeeffannoo kana wajjin wal qabatee kallattii adda addaatiin giddu galeessa Oromiyaadhaa Aanaadaa Bargaa naannawaa magaalaa Mogor irratti taatetaa jiru irrattis waan isin caqasiisnu qabna. Darbees guyyaa har'aa Sadaasa 5 lolli Salaalee irratti adeemu akka itti fufettidha kan jiru. Lolichi yeroo ammaa kanatti humni qilleensaa irratti dabalamuun irree adeemsifamaa akka jiruu fi jiraattonni baadiyyaas guutummaan guututti gara magaalota Fiicheef Sulultaa irratti baqachaa akka jiran gabaasni jira. Darbees intarneetii fi bilbilli amma isaa kanaatti hin banamne. Haaluma wal fakkaatuun godina Shawaa Lixaa Aanaa Amboo irratti sullee ammaataa deemaa akka jiru jiraattonni naannichaa himanitidha kan jiranii. Dhimmoota kana irratti gabaasa bal'aan caqastu. Amma dhumaatti hordofaan immoo affeerraa keenya gamanumaaniti. Warreen chaanalii yuutuubanii waan B3 haarawaa taatan bakka nagaan dhuftan kun miidiyaa keessanii waan B3 chaanala dhimma Oromoof Oromiyaa irratti xiyyeeffatudha. Maatii chaanala kana sabskiraayib fi laayik gochuun gabaasawwan dhimma Oromoof Oromiyaa irratti xiyyeeffatan battaluma isin gadhiisuun akka argattan akka taasistan kabaja Orommaatiin kan isin affeerru. Turtii gaarii. Reef gaachanii uummata Oromoo kan ta'e gootichi waraan bilisummaa Oromoo opereeshinii keessa deebii hin qabnee fi opereeshinii ijibbaachisaa tibba kana humnoota mootummaa irratti fudhachaa jiru zoonii giddu galeessaa Aanaadaa Bargaa magaalaa Mogor irratti ol seenuun Sadaasa bultii 4 bara 2024 kantiibaa magaalaa Mogor namicha ta'e akkasumas ajajaa riippaabilika ajajaa humna addaa poolisii Oromiyaa riijinii giddu galeessaa namicha ta'e Koomishinar Asaffaa Lammeessaa namicha jedhamuu fi akkasumas kantiibaa magaalittii erga filamee 7 hin caalle namicha Dajanii Waaqjiraa jedhamu booji'uu isaa ABO beeksiseetidha kan jiru. Kantiibichi fi ajajaan humna addaa poolisii Oromiyaa riijinii lixaa kun halkansa maqaa sakatta'insa jedhuun wayita magaalittii keessa waliif gadi socho'aa jiran irratti seensa magaalittii irrattis opereeshinii humni waraanaa bilisummaa Oromoo tarkaanfii keessa deebii hin qabne irratti fudhateen jarreen kana guutummaan guututti harka isaatti galchee booji'uu beeksiseetidha kan jiru. ABO zoonii giddu galeessaadha. Haaluma wal fakkaatuunis miseensonni humna addaa poolisii Oromiyaa hedduun qaamolee kana wajjin gara samiitti ol dacha'uu kan beeksise gootichi waraan bilisummaa Oromoodha. Ammas taanaan waraan bilisummaa Oromoo kallattii barbaachisaa ta'ee fi yeroo barbaachisaa ta'e kam keessatti iyyuu opereeshinii fudhachuu fi qaamni isa daangessuu fi qaamni isa dhowwu tokko illee akka hin jirre. Innis immoo mootummaan impaayiritti bulchaa jiru kana baruun opereeshinii waraan bilisummaa Oromoo irratti fudhatu gonkumayyuu dandamachuu akka hin dandeenye akka hootu ijji hawaasa addunyaa yeroo ammaa kanatti opereeshinii waraana bilisummaa Oromoo fudhachaa jiru kanaanii fi Finfinnee irraa kiiloomeetira raadiyeessa 20 hin caalle irratti lola gaggeessu waraana bilisummaa Oromoo xiyyeeffannoon laalaa akka jiru kunis dhiibbaa cimaa mootummaa Itoophiyaa irratti dhaqqabsiisaa akka jiru illeedha. ABO beeksisee jira. Taatee magaalaa Mogor irratti Sadaasa bultii 4 ta'e wajjiniin wal qabatee yeroo ammaa kanatti bulchiinsi naannoo Oromiyaadha. Humna addaa poolisii Oromiyaa naannawaa sana jiran hedduu isaanii guuree mana hidhaatti naqaa akka jirullee gabaafamee jira. Sababni isaadhaa immoo basaastummaadhaan qabamtaniirtu. Isin ergamtoota ABO shanee icciitii mootummaa dabarsitanii laattan kantiibaachii fi ajajaan humna addaa poolisii Oromiyaa riijinii giddu galeessaa sababa keessanii fi dadhabbina yookiin basaasummaa keessanii qabame booji'ame jechuun ABO shanii balleessina jennee hooggantoota boojisiisnee deebi'uuf qaaniif salphina kan jedhan bulchiinsi godinichaadha. Maarree kun balleessaa miseensota humna addaa poolisii Oromiyaa eegumsaa fi qaamolee kana fuudhanii bahanii jechuun hedduu isaanii gara mana hidhaatti guuraa akka jiran illee gabaafameetidha kan jiru. Darbees immoo miseensonni humna addaa poolisii Oromiyaa waajjira magaalaa hoolotaa keessatti argamanis hedduun isaanii dhimma kana wajjiniin wal qabatee jechuunis dhimma booji'amuu kantiibaa magaalaa Mogorii fi ajajaa humna addaa poolisii Oromiyaa riijinii giddu galeessa wajjiniin wal qabatee hedduun isaanii gara karchalleetti gurramaa akka jiran illee gabaafameetidha kan jiru. Haaluma wal fakkaatuun humna raayyaa ittisa biyyaas yeroo ammaa kanatti naannawaa sana irratti humna isaa qubachiisuuf yaalii taasisu illee waraanni bilisummaa Oromoo naannawaa sana irratti socho'aa jiru. Humna isaatiin ol waan ta'eef kallattii adda addaatiin humna isaa naannawaa sana irratti sochoosuu akka hin dandeenye irree gabaafameetidha kan jiru. Miseensonni humna addaa poolisiis yeroo ammaa kanatti hedduun sodaa fi birrannaa cimaa keessatti kufanii akka jiranii fi mootummaan Itoophiyaa fi mootummaan naannoo Oromiyaas miseensota humna addaa poolisii Oromiyaa hedduudha
yeroo ammaa kanatti rakkina yeroo ammaa kanatti gara karchalleenitti guuraa akka jiruu fi hedduu isaanii himata basaastummaa irratti banamee akka jiru illee gabaafamee jira. Wajjiniin wal qabatee si pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa yeroo ammaa kanatti bulchitoota godinoota Oromiyaa hunduma isaanii walitti qabuun gamaggammii irratti raawwachaa akka jiran keessuma iyyuudha. Godinni Shawaa Lixaa fi godinni Wallagga Bahaa hanqinoota ciccimaa qofa osoo hin taane maqaa waraanaa bilisummaa Oromootiin yookiiniif immoo kan mootummaan ABO shanee jedhee waamee jiru wajjiniin wal qabatee baajata ramadamuu guutummaan guututti daaraadhaa akka jiran kiisa dhuunfaa isaaniitiif oolfachaa akka jiran keessumayyuu bulchaa godina Shawaa Lixaa namichi Didhaa Guddataa jedhamu dhimma kana irratti pireezidaantii Shimallis Abdiisaatiin himatamee akka jiruuf illee gabaafamee kan jiru. Darbees immoo bulchitoota godinoota Oromiyaa hedduu yeroo gabaabaa keessatti ABO shanee yoo danda'an afaan qawween yoo hin dandeenye qaban hundumayyuu fayyadamuun guutummaan guututti akka lola dhaabu. Kunis immoo xiyyeeffannoo hawaasi addunyaa yeroo ammaa kanatti waraana bilisummaa Oromoo fi lola Oromiyaa irratti adeemaa jiruuf laatee jiru kana guutummaan guututti akka hambisuu fi akkasumas waraana yeroo itti fufiinsaaf osoo hin taane yeroo gabaabaa fi waan dhaabate akka fakkeessaniif pireezidaantii Shimallis Abdiisaan bulchitoota godinoota Oromiyaa mara jiran walitti qabuun mariisisaniitidha kan jiran.